Akka waajjirri fayyaa godina Gujii jedhetti dhibeen qaama hargansuu namootaa miidhaa jedhame kun erga mul'achuu jalqabee torbee 2 ol taree jira. Obbo Galaanaa Xilaayee itti gaafatamaa waajjira hooggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa godina Gujiiti. Isaanis dhibeen kunini godina Gujii aanaa Gumeel Dalloo ganda Malkaa Gubaa jiraattota qeerraa sababa rakkoo nageenyaa buqqa'anii buufata keessa jiraatan irratti mul'achuu BOF himanii jiran. Namoonni lama lubbuu isaanii darbanii jiru. Dhagaa kana nutis guyyaadhaan qaamota asii hordofaniifis qaamotii biiroofis dabarsaa turre. Namoota lama keessaa daa'imni jalqabaa kan ta'e hanqina nyaataa cimaa qaba. Akkasumas qufaa cimaa qaba. Nimooniyaa kan fakkaatu kana qaba. Isaan wal qabatee komplikeeshin ta'e keessiin sun boodarra daa'imni sun ta'eera kan jedhu nu taasanii. Kan biraa duuti dubartii gannaa waggaa 22 kanatti ture. Isheenis akkuma kana qufaa cimaa qabdi. Deebi'ee immoo ganna gubaa cimaa qabdi. Malaariyaa gaafa teesti godhan yookiin qorannoon malaariyaa buusaa taasifameeti poozitiividha jechuudha. Malaariyaadhaan poozitiividha. Kanaaf ogeeyyiin achi jiran akka waatii haadha kanaatti sababni kan ta'u malaariyaa akkasumas immoo fiibar nimooniyaa jedhanis kan isaan nu kaasanii yookiin unspecified upper respiratory tract infection yookiin dhukkuba yeroo argansuu yeroo faddan baane jedhameeti kan nu gabaasan. Obbo Galaanaan ammas buufata baqattootaa namoota 5,000 ol qabu Malkaa Gubaatti argamu keessa namoonni 417 ol dhibee kanaan qabamuu eeranii hojjettoonni fayyaas akka dhibeen kun qubattoota hin miinee fi hojjechaa jiraachuu eeranii jiran. Namoonni kun walitti baay'atanii bakka tokkotti waan jiraniif namoota kana walirraa teessisuun beeyladoonnii fi namoonni gargar ba'anii akka jiraatan kana gochuun hojjetamaa jira. Bakkuu qorichaa dhabuuti wal qabatee naannoo sanatti qorichi gahaan hin turre kanas sadarkaan danda'amutti karaa Gujii lixaatiin naannanii karaa Boorana keessan qoricha agartee isaan bira qaqqabee jira. Kunis gahaa miti ammas qoricha kana qaamota garaagaraa biiroon fayyaa Oromiyaa kan fudhaan jedhanii ammas qaamonni kana fuulduree deeman jiru. Dabalataan dhaabbanni paartinaroonni yookiin qooda fudhattoonni godina keenya keessatti kana nu deeggaruu fi isaanis qorichoonni nu kennaa jiranii jiru. Kanas kan kennaafii jirudha. Ka'umsi dhibee kanaas namoonni horii manaa waliin bakka takkatti hedduminaan qubachuu ta'uu malaa erga jedhaniin boodas dhibechis qaama hargansuu namaa kan gara olii jiru kan miidhu ta'us dubbatan. Qorannoodhaan waan adda hin baafneef dhukkuba hargansuu yeroo adda hin baafneedhanis kan nu gabaasaa turanii gaafa mallattoolee isaan nutti himan ilaallu naannoo nimooniyaa kanatti dhiyaataa qufaa qabu akkasumas waraansa qomaa jalaa qabu. Liga qabsiisaa deebi'ee immoo namoota tokko irratti dhangala'uun mul'ata. Mataa bu'uun mul'ata. Jiraattonni garuu dhibee kanattis dabalataa dhibeen koleeraa fakkaatu mul'ate akka jiru BOF'tti himanii jiran. Dabalatas namoonni dhukkubsataa jiran kun naannoo sana nageenyi gahaan waan hin jirree fi tajaajila fayyaa gahaa argataa hin jiranii jechaanis BOF'tti dubbatanii jiran. Aanaan suni rakkoo nageenyaatiif namni magaalaa nageellee silaachi jala bulan yaalamuu hin danda'an. Sababa rakkoo nageenya gamtuu jiru wajjin yaalamuu waan dandeenyee fi armaanii galaan daawwaa kanan takkanii gadi Malkaa Gubaarraa aanaa keenya godina Booranaa aanaa Waacilleessitti dhufanii arma yaalamuu jiran namoota itti dhukkubsatan. Namni sun lakkoofsaan dhibeen kun jalqabe tokkoon duraan namni dhufa ture namni kunan baay'inaan yeroo torbaan lama lageesse namni immoo dhibamee as dhufa gammaa 40 laga'e. Obbo Galaanaan garuu caasaan fayyaa aanichaa amma hojiitti deebi'ee jira jedhu. Bakkatti deebi'eera hojjettoonni isaanis duraan kan gara magaalaa nageelleetti dhufanii turan hundi isaanii bakkatti deebi'anii garuu rakkoo guddaa kan ta'ee jiru buufataaleen fayyaa isaanii xiqqoo sababa nageenyaaf wantoota garaagaraatiif waan miidhamee turee fi meeshaaleen garaagaraa kun akka duraanii miti jechuudha. Hanqinni guddaan jira. Isa guutuudhaaf immoo qaamota garaagaraa biirooleen dabalatee hojjetamaa kan jiran fi ammas kan itti deemamaa jiru jechuudha. Obbo Galaanaan qubattoonni kun hanqina nyaataa kan qaban ta'uu himanii dhibeen koleeraas naannoo buqqaatonni kun qubatanii jiranitti akka hin mul'annee fi waajjirri fayyaa godina Gujii of eeggannoo malu taasisaa jiraachuus dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Qalmuu Daawit Finfinneerraa.